Ashamaa akkam jirtu barattoota. Viidiyoo kana keessatti barattoota Fireeshmaanii akkasumas rimeediyaalii haarawaa gara yuunivarsiitii seenaa jirtaniif yeroo seensa yuunivarsiitii keessan irratti meeshaalee gama yuunivarsiitii qabattanii seenuu qabdanii fi haala kamiin ofii keessaniif qophaa'uu akka qabdan waa hunda viidiyoo kana keessatti kan isinitti himu ta'a. Yeroo yuunivarsiitii seentan uffata akkamii fi haala kamiin akka qabattanii seentan, gama nyaataatiin haala kamiin akka qophaa'uu qabdan, akkasumas yeroo turtii yuunivarsiitii keessan keessatti qarshii meeqa akka isin barbaachisuu fi qarshii meeqa qabattanii yuunivarsiitii deemuu akka qabdan, akkasumas meeshaalee barnootaaf isin barbaachisan kana biras dabree meentaalii haala kamiin akka qophaa'uu qabdanii fi osoo yuunivarsiitii hin seenin dura wanta qopheeffattanii deemuu qabdan viidiyoo kana keessatti kan isinitti himu ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraa warroota ilaalaniif immoo dhuma irratti sarpiraayizii tokko qaba. Sarpiraayizii kana nama viidiyoo kana haga dhumaa ilaale qofatu argata. Ani Gadaas Kororaa dhufee na wajji tura. Egaa jalqaba irratti wanti irra haasofnu waa'ee nyaata yuunivarsiitiiti. Nyaata yuunivarsiitii hedduun keessan yeroo qormaata intiraansiitiif seentan argitanii jirtu. Nyaanni yuunivarsiitii garuu yeroo san argitan amma yeroo dhaqxan isinitti jijjiiramuu danda'a. Kunuunsi akka guyyoota 5 san isinii godhame sun amma jiraachuu dhabuu mala. Amma guyyaatti yeroo 3 hiriirtanii nyaattanii sanummoo namni ka'aati nyaadhaa isiniin jedhu hin jiru. Nyaanni yuunivarsiitii keessaas hanga barataniif baay'ee isin rakkisuu danda'a. Isiniyyuu osoo ta'ee hangi isaa yookiin hammi isaa baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa wantoota kana hunda dandamachuudhaaf ijoolleen qarshii qabdan alarraa nyaata dabalataa nyaachuu ni dandeessu. Garuu barattoonni qarshii hin qabne yeroo gama yuunivarsiitii seentan wantoota akka bassoo, daabboo qoloo, kukisii fi nyaatawwan tokko tokko kan adada turtiidhaan baduu hin dandeenye qabattanii osoo seentanii baay'ee gorfama. Keessattuu bassoo jechuudha. Barattoonni Fireeshmaanii seemistira tokkoffaadhaaf yeroo seentan haga nyaata yuunivarsiitii baratanii fi yeroo nyaachuu barbaadanitti jechuudha. Keessattuu nyaanni irbaataa fi ciree akka malee adda fagaataa. Irbaata sa'aatii 11 haga 12tti nyaattanii ciree immoo deebitanii guyyaa itti aanu ganama sa'a tokkotti nyaatan jechuudha. Jidduu kana sa'aatii 12 oltu jira waan ta'eef baay'ee isinitti ulfaachuu waan danda'uuf jidduu kanatti soorata isin barbaachisuu danda'a. Ijoolleen alaa qarshiidhaan bitattanii nyaachuu barbaadan gama boodaarra qarshii meeqa akka isin barbaachisu isinitti hima. Garuu barattoonni ofii keessaniif qabatanii deemuu feetan seemistira tokkoof bassoo kiiloo 2 haga 3 osoo qabattanii isin gaha jechuudha. Yoo qusattanii fayyadamtan kiiloon 3 seemistira tokkoof isin gahuu danda'a. Akkasumas daabboo qoloo, kukisii illee hamma tokko yoo qabattanii deemtan baay'ee gaarii ta'a. Kana birattis nyaatawwan akka lawuzii fi nyaatawwan naannoo garagaraatti aadaa garagaraa jira. Nyaatawwan isin jalaa baduu hin dandeenye osoo qabattanii deemtanii baay'ee gorfama. Nyaanni akka isin eegdan isiniif hin ta'u jechuudha. Osoo bareedayyuu ta'ee isiniif hin gahu jechuudha. Egaa wanti jalqaba irratti itti qophaa'uu qabdan nyaata jechuudha. Lammaffaa irratti immoo waa'ee uffataa irraa haasofna. Egaa uffata yeroo gama yuunivarsiitii qabattanii deemtan jalqaba irratti shaanxaa 2 yoo qabattan isin gaha jechuudha. Uffatawwan keessan shaanxaa 2 waan hin caalle keessatti kaa'attanii kan deemtanidha. Uffata iddoo lamatti qoodneet ilaallaa. Inni jalqabaa uffata guyyaa uffattanidha. Inni kun immoo kan halkaniiti. Uffata guyyaa irratti haala qilleensa naannoo keessanii murteessa jechuudha. Kan guyyaa fi kan halkaniitillee kan guyyaa irratti hamma humna keessanii fi fedhii keessanii irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf uffatawwan akka surree 3 hanga 5 osoo qabattanii bareeda. Sanii olillee yoo qabattan mirga keessan, garuu yoo qabaattan dhiistanii akka hin deemne qabadhaatii deema. Tishartii fi shamiziiwwan immoo 2 haga 3 osoo qabattanii deemtanii baay'ee bareeda. Jaakeetii illee 1-2 yoo qabattan ni gorfama. Naannoon yuunivarsiitiin keessan itti argamu yoo kan qorru ta'e jaakeetii 3 olillee osoo qabattanii yeroo hedduu waan uffattaniif jijjiiraa uffachuudhaaf baay'ee mijataa isiniif ta'a. Uffatawwan akka achiraafan akka kaalsii fi kanneen biroo immoo sun fedhii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Egaa kun dhiirotaaf haala kanaan osoo qabattanii ni gorfama. Kanaa olis yoo qabattan rakkoo hin qabu. Garuu giddu galeessi isa kana jechuudha. Kan shamarranillee isaan uffata hanga qabatan isaan ni beekan waan ta'eef jechuudha. Egaa kanarraa kan hafe immoo uffata halkaniiti. Akkuma reefu isin jedhe uffanni halkanii haala qilleensa naannoo yuunivarsiitiin keessan keessatti argamu irratti hundaa'a. Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan akka magaalaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Jigjigaa, Booranaa fi Haramayaa fa'a yoo ta'e jedhe qilleensi naannawa sanii hin waan ta'eef
uffata gurguddaa akkasii isin barbaachisu dhabuu mala uffata qorraa kan halkanii xixiqqaa lama osoo qabattanii isin gahuu danda'a jechuudha. Egaa uffatawwan haala naannawa qilleensa yuunivarsiitiin keessan keessatti argamu irratti hundaa'uudhaan hamma isaa dabaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa wanti isin yaadachiisu uffatawwan keessan kana waan shaanxaa lama hin caalle keessatti haala salphaadhaan qabattanii akka deemuu dandeettanitti qabattanii gama yuunivarsiitii seenuu qabdu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo waa'ee meeshaalee barnootaa irraa haasofna. Egaa gama yuunivarsiitii yeroo seentanitti meeshaalee barnootaa gosa lama fayyadamtu. Inni jalqabaa kan elektirooniksii fi kun kan waraqaati jechuudha. Meeshaalee elektirooniksii jechuun kiyya meeshaawwan akka kompiitaraa fi taabiletiiti. Kun immoo bilbilaadha kan hundi keenyayyuu qabnudha. Egaa yeroo gama yuunivarsiitii seentan kompiitara qabattanii seenuun baay'ee waan murteessaa ta'edha. Barattoota diipaartimentii kamiyyuu seenuu feetaniif kompiitarri yookiin laaptooppiin wanta baay'ee murteessaa ta'edha. Wanti inni murteessaa ta'eef immoo qabxiiwwan muraasa isinitti himaa. Inni jalqabaa barsiisaa daree keessanii walii walqixa deemuudhaa fi akka haayiskoolii san barsiisaan boordii irratti isiniif barreessu hin jiru. Hedduun isaanii powerpointiirraa isin barsiisanii inni jalqabaa barsiisaa keessanii walqixa akka deemtaniif kan isin gargaarudha. Lammaffaa irratti immoo hiriyoota naannawa keessan jiran meeshaalee kanneen fayyadamanii jedhanii wajji dorgomaa ta'uudhaa fi sadaffaa irratti immoo nootii fi viidiyoowwan garaagaraa ittiin ilaaluudhaaf kan isin gargaarudha. Yeroo kompiitara qabattanii gama yuunivarsiitii seentan yookiin meeshaawwan akka taabileetii qabattanii seentan of eeggannoo gochuu qabdan amma isinitti himaa. Tibba jalqaba barattoonni fireeshii gama yuunivarsiitii seenan wanti baay'ee mul'atu tokko meeshaalee akkanaa kanneen hatamuudha. Yeroo jalqaba yuunivarsiitii seentan barattoota hedduu wajjin wal hin beektanii hunduu isiniif haaraadha. Jidduu kanatti meeshaaleen garaagaraa hedduun ni badanii yeroo kanatti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Wanti ani isin gorsu tokko yeroo meeshaalee akkanaa qabatanii gama yuunivarsiitii seentan osoo turtii torban 2 fi 3 booda gootanii baay'ee gaariidha. Meeshaa kana kan gama doormii keessanii yookiin yuunivarsiitii qabatanii seentan eega seentanii hiriyoota hedduudhaan wal barattanii haala yuunivarsiitichaa eega beektanii booda osoo ta'ee carraan hatamuu keessan baay'ee gad aanaa ta'a jechuudha. Egaa gama meeshaalee elektirooniksiitiin gama kanaan yoo itti qophooftan barattoonni bitachuu dandeessan ni bitattu. Kuuwwan rakkoo hin qabu bilbilumayyuu fayyadamuu ni dandeessu ulfaatus jechuudha. Egaa inni lammaffaan immoo meeshaalee waraqaati. Egaa rakkoon yeroo hedduu barattoota fireeshii irratti mul'atu tokko dabtarawwan nootii hedduu baatanii asiif achi deemuudha. Egaa wanti an isinitti himu tokko yeroo barataa fireeshii taatan yookiin simisteera jalqabaatiif wanti isin barbaachisu dabtarri nootii fireen 5 yookiin fireen 4 isin gahaa jechuudha. Yaadannoo irratti qabachuudhaaf sanbira kan dabre immoo luukii adii yoo qabattanii jettan baay'ee gahaadha yaadannoo irratti qabachuudhaaf. Egaa meeshaalee waraqaa haala kanaan yoo qabattan asirra kan hafe immoo kitaabolee riifaransii garaagaraati sun fedhii keessan irratti hundaa'ee kitaabolee qabdan haga feetan qabattanii seenuun isiniif baay'ee barbaachisaa waan ta'edha jechuudha. Amma immoo waa'ee qarshii irra haasofna. Barattoota fireeshiidhaaf wanti kun haaraa waan ta'eef waa hundayyuu adda babaasee isiniif hima jechuudha. Barataan fireeshmaanii tokko gama yuunivarsiitii yeroo seenu akkuma reefu isiniin jedhe bakka lama qoodamaa. Inni tokko kan kaafee fayyadamuu fi inni kun immoo nan kaafee kan ta'edha. Asitti yeroo waa'ee qarshii irraa haasofnu barattoota nan kaafee yookiin nyaata kaafee yuunivarsiitiin ala fayyadamtaniif qarshiin isinitti guddata jechuudha. Jalqaba irratti barattoota kaafee yookiin soorata mootummaan isiniif kennu fayyadamtaniif qarshii meeqa akka isin barbaachisu isinitti hima. Egaa yuunivarsiitii keessatti barattoonni hamma humna isaaniitii fi amala isaaniitiin garaagarummaa jira. Barattoonni tokko tokko ji'atti qarshii 500 kan hin baasne jira. Inuma qarshii 3,400 kan fixanillee ni jiran jechuudha. Egaa jiddu galeessaan yuunivarsiitii keessatti ji'a tokko keessatti yeroo tokko akka tasaa yeroo gibbii keessaa baatan waa tokko fayyadamaa akkasumas kaardii fi saamunaadhaaf fayyadamtanii yoo jettan ji'atti naannoo qarshii 1,000 hanga 2,000 isin gahuu danda'a jechuudha. Avreejiidhaan jechuudha. Barattoonni kana hunda baasii ofirratti hin barbaanne ji'atti naannoo 500 qofa fayyadamanis akkasumas 3,400 illee baasanii jiru jechuudha. Nyaatuma kaafee fayyadamaatu garuu avreejiidhaan naannoo qarshii 1,000 ji'atti baasuu dandeessu jechuudha. Egaa barattoonni inni lammaffaan immoo barattoota kaafeedhaan ala fayyadamanidha. Egaa wanti kun yeroodhaa gara yerootti jijjiirama jira yookiin garaagarummaa jira jechuudha. Dur yuunivarsiitii keessatti nyaanni yeroo tokko naannoo qarshii 20 haga 50tiin gurgurama ture.
amma ammoo haga qarshii 80 ta'ee jira jechuudha. Egaa wanti kun barattoota kaaffiin ala jiraniif baay'ee ulfaata kan ta'udha. Fakkeenyaaf barataan tokko guyyaatti yeroo 3 waan alaa nyaatuuf gatii nyaatawwanii gadi buusnee osoo qarshii 60 yookiin 50 iyyuu qabnee ji'atti naannoo qarshii 4,500 nyaata qofaaf isa barbaachisa jechuudha. Egaa qarshiin kun immoo barattoota nyaata kaaffii osoo hin fayyadamin qarshii muraasa maatii irraa isinii ergamuuf baay'ee isinitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Yuunivarsiitii irraa qarshiin isiniif kennamu naannoo qarshii 450 qofaadha. Isin qarshii 4,500 barattoonni maatii qarshii gurguddaa isiniif hin ergineef isinitti ulfaachuu danda'a. Garuu walumaa galatti nyaata kaaffiin ala kan fayyadamtan yoo ta'e naannoo qarshii 4,500 hanga 5,000 gatii gadi aanaadhaan baasuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kanarraa kan hafe immoo baasiiwwan dabalataa waan jiraniif barattoonni kaaffiidhaan ala fayyadamtan haga qarshii 6,000 ji'a tokkotti isin barbaachisuu danda'a jechuudha yoo qusattanii fayyadamtanii. Egaa qarshiidhaan wal qabatee waan kanatu jira. Wanti biroo immoo gama yuunivarsiitii yeroo seentan wanti qabatanii deemuu qabdan meeshaalee qulqullinaati. Meeshaawwan akka ilkaan keessan qulqulleeffachuuf isin gargaaran, rifeensa keessan akkasumas qaama keessan ittiin qulqulleeffachuuf isin barbaachisu qabatanii seenuu qabdu. Yeroo hedduu hanqinni kun barattoota dhiirotaa irratti mul'ata. Wantoota kanneen qabatanii osoo seentanii wanta baay'ee barbaachisaa ta'ee fi dirqama ta'edha jechuudha. Xumura irratti waa'ee lama irraa isinitti himaa. Inni tokko meentaalii haala kamiin akka qophaa'uu qabdanidha. Inni biroo immoo waa'ee hiriyaati. Yeroo gama yuunivarsiitii seentan garaagarummaa achi keessa jiruuf of qopheessuu qabdanii. Doormii tokko keessatti barattoota saba garaagaraa, afaan garaagaraa, inumaa magaalaa fi naannoo isin hin beekne irraa barattoota dhufan hunda wajjin wal arguu dandeessu jechuudha. Garaagarummaa jidduu keessan jiruuf amantiidhaan, sabummaadhaan, afaaniin jidduu keessan jiru hunda danda'uudhaaf, simachuudhaaf of qopheessuu qabdu jechuudha. Wantoota sooshaal miidiyaa irratti deeman siyaasaa wal qabatan hunda irraa of qulqulleessitanii akka barataatti garaagarummaa kana simachuudhaaf meentaalii of qopheessuu qabdu jechuudha. Yeroo barataa fireeshii taatan immoo akka barataa fireeshiitti aakti gochuu qabdu. Barataa siineerii fakkaachuudhaaf amaloota isaan irraa dhaaluudhaaf hin yaalina. Bakka fireeshii yookiin remediyaalii taatan yeroo sanitti kaayyoon keessan wanta mana baataniif san galmaan gahuu qofa qabxii barbaadan galmeessitanii gama raawundiitti aanutti dabruudha. Yeroo gama yuunivarsiitii seentan akka sadarkaa keessan irra taatanii garaagarummaa isin jidduu jiru dandeessanii turtii keessan milkaa'inaan dabarsuu qabdu jechuudha. Wanta kanaafis wantoota isin gargaaran keessaa inni jalqabaa akkuma jalqaba gama yuunivarsiitii seentaniin barattoota doormii keessanii fi hiriyoota naannawa keessan hunda wajjin nagaa wal fuudhuu fi hiriyummaa bareeda uumuudha. Egaa wanti xumura irratti isinitti mufi baay'ee murteessaa ta'e tokko immoo hiriyaa siineerii yookiin waggaa 1-2-3 isin dursu qabaachuudha. Egaa yuunivarsiitii keessatti wanti akka hiriyaa siineerii qabaachuu barattoota biroo irraa adda nama godhu hin jiru. Yuunivarsiitii keessatti hiriyaa siineerii qabaatan jechuun dipaartimentii feetan karaa baay'ee salphaa ta'een seenuu dandeessu. Kunis kan ta'u infoormeeshiniiwwan baay'ee murteessoo ta'an akka barataa fireeshiitti hin beekamne hedduu isaan irraa argachuu ni dandeessu. Akkasumas haala itti fayyadamiinsa yeroo keessan yookiin taayim maanaajmentii keessan baay'ee isiniif fooyyessu jechuudha. Akkasumas gireedii yookiin iskoorii barbaadan akka galmeessitan kan isin gargaaru yoo jiraate namni addaa hiriyaa siineeriidha jechuudha. Egaa barattoonni yuunivarsiitii keessatti hiriyaa siineerii qabaatan wanta baay'ee murteessaa ta'edha. Kanas hanga dandeessaniin qopheeffachuuf yaaluu qabdu jechuudha. Barattoota viidiyoo kan hanga asii ilaaltaniif sarpiraayizii tokko isiniif qaba. Sarpiraayiziin kunis barattoota waggaa jalqabaa yookiin fireeshmaaniidhaaf kaayyoon keessan inni guddaan qabxii bareedaa galmeessuu fi dipaartimentii barbaadan seenuudha. Kaayyoo keessan kan akka galmaan geettanii fi imala keessan waggaa jalqabaa milkiin akka xumurtan akkasumas dipaartimentii feetan akka seentan kan isin gargaaru pilaatfoormii ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisa. Imala keessan waggaa jalqabaa irratti akka barsiisaa fi hiriyaa siineerii isinii ta'uudhaan kan isin gargaaran Gadaa Iskoor jedhamu. Teelegiraamii irra seentanii Gadaa Iskoor tuutor jettanii sarchii yoo gootan chaanaalii teelegiraamii isaanii argachuu ni dandeessu. Tajaajiloota isaan kennan keessaa inni muraasni viidiyoo tiitoriyaalii ibsa bal'aa qabu chaaptarii hunda irratti isiniif qopheessu, nootiiwwan hubachuudhaaf baay'ee salphaa ta'an afaan Ingilishii fi afaan Oromootiin isiniif dhiheessu, qormaataaf haala bareedaan kan isin qopheessu, gaaffiiwwan shaakallii, kana malees gaaffiilee miidii, faayinaalii fi COC waggoota dabranii isin wajji hojjechuudhaan kan isin gargaaran, PDF fi PowerPointiiwwan dubbisuu fi hubachuudhaaf baay'ee mijataa ta'an chaaptarii hunda irratti iyyuu isiniif dhiheessu. Maloota akaadaamik eksilensii keessan biyyuul itti gootanii fi
barattoota siiniyerii affeeruudhaan muuxannoo isaanii yuunivarsiitii keessatti horatan kan itti isiniif qoodan akkasumas turtii keessan waggaa jalqabaa milkiidhaan akka goolabdan kan isin gargaaran tajaajiloota hedduu isiniif kennu. Teelegiraam chaanaalii isaanii @gadaa_tutor jettanii sarchii gochuudhaan argachuu ni dandeessu. Waa'ee isaanii fi tajaajiloota isaanii dabalataan beekuudhaaf akkasumas galmaa'uudhaaf teelegiraam bootii isaanii @gadaa_bot jechuudhaan sarchii gochuun argachuu ni dandeessu. Dhaloota milkaa'oo uumuun kaayyoo keenya.